Akkam jirtu Saaroon Zawudeen jedhama. Diraamaa televiziyoonii, YouTube, akkasumas diraamaa raadiyoo fi beeksisa garaagaraa hojjechuun hin beekamu. Amma immoo gara Aradaa Pileetiin wantoota haaraa hedduu isiniif qabannee dhufaa jirra. Marree kan isinirraa eegamu YouTube keenya subscribe gochuudhaan gara fuulduraatti hojiilee hedduu miidhagoo bareedoo ta'an itti bohaaruu, itti bashannanuu dandeessan hedduu isiniif qabannee dhufaa jirra. Akkuma isiniin jedhe kan isinirraa eegamu subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uudhaan itti bohaaruu fi itti bashannanuu qofa. Galatooma. Dhugaasan dubbatu taanaan asumatti hudheesee ajjeesa. Gubbaa gamoo darbii lammaffaa irratti shaaworii. Akkasitti dhiqattuuf eenyutu si fayyame natti himi? Maal rakkoo qaba? Mana kooti miti moo? Lakki kun mana kee miti. Garuu mana kooti. Ati maxxantuu mana kanaati. Ati kan dhiqachuu dandeessu kutaa dhiqannaa hojjettootaa qofattedha. Nama meeshaadhaan dhiqachuu bareef kun iyyuutti baay'ata. Bakka kee hin dagatiin. Abiyyoon gaafate garuu maal jechuun hin danda'a? Maal? Abiin bar Saabelaan qophaa ishee akka hin taaneef akkan ishee qo'achiisuuf jedheeti kan achi na kaa'e. Achi akkan hin bulle yoo bare afachuu maal jechuun hin danda'a? Afachuu diinaan akka Saabelaa waliin hin turre na dhorkiteetti jedhuuni maalan jedhaan? Akka Saabelaa biraan geenye sin jedhee akka hin geenye. Dhimma biraa immoo anuu nan haasofsiisan. Ani kanan jedhu maaliif Saabelaa waliin akka hin bulle na dhorkitu? Ijoollummaa ishee irraa kaasee ishee waliin bulaa ishee tiksaan jiraadhe. Sababa biraa yoo qabaatte malee. Maal jette? Atiif obboleessi kee mana kootii na baastanii iddoo biraa gaafa na bulchitan kanan calliseef abiin waan kana dhagee akka naarreef akka hin dhukkubsanneef jedheeni malee. Malee maal? Jechuun abiin manduubatti darbamuu koo yoo dhagee gaariin ta'u jedheenidha. Galgala saabii bira kanan deemeef. Dabalataan ammoo abiin yaaliidhaaf biyya alaa deemuuf guyyaa muraasni waan hafeef hunduma keenyaaf wanti hamaan akka hin uumamneef jedheenidha. Sitti hin fakkaatu? Sanaafidha kan nu sodaachisaa jirtu. Salphoo wayii. Hin yaadda'in. Waan tokkollee hin uumamu. Akka murteessituu taatee wayiitti of ilaaluu dhaabi. Waa'ee kanaa immoo isuma waan anaa sobsiisu ta'a. Na dhageesse? Lammaffaa Saabelaa bira akka biraan geenye. Na dhageesseetta miti? Galgala sa'a tokko booda ariitiidhaan gara manduuba keetti galta tolee. Bakka kee bari. Wanti biraa garbaa fi mucaan gooftaa waliin oolu malee waliin hin nyaatan, waliin hin bulan. Walii gallee? Bakka kee bari. Driver you dialed is not.
The subscriber you dialed is not answering. Please redial later. Nyaatamte. Eessa deemta? Deemuu kooti. Dhimma maatiin qaba. Nyaatamteetta bara. Isa sirra jiru dabalatee qarshii koo lafa naaf kaa'i. Tole. Siifan kaffala. Amma garuu harka koora qarshiin tokko hin jiru. Xiqqoo na obsiitii guyyaa muraasa keessatti siifan kaffala. Osoo akkana jettu kan sirra jiru 500 guuteera bara. Afachuun qabdoota eessaa fiddee kaffaluuf taphatta. Tole, cheekii siif kennu. Cheekiin kee lama na bira jira bara. Yoon barbaade daqiiqaa keessatti siisisuu nan danda'a. Garuu akka teessee buddeena mootummaa nyaattu hin barbaadu. Dhageessaa feesun. Isa bakka isaatti deebisiitii qarshii koo amma lafa naaf kaa'i. Tole. Yeroo gabaabaa naaf kennitii siifan kaffala. Amma garuu deemuun qaba. Natti barfateera. Jaalalleen kun eegaa jirti. Maal qabda? Kaartaa manaatii? Hin qabdu. Libree konkolaataa hoo? Isallee qabsiistee too nyaatamtee turte. Kan si ajaa'ibu reega baankii keellee ilaaleen ture. Homaallee hin qabdu. Waan tokkollee jechuudha. Maaltu si aferee maaloo? Ati amma bar duwwaadhuma kee jirta. Na dhageessaa. Osoo qarshii koo naaf hin kennin, osoo qarshii koo naaf hin finne eessallee deemuu dandeessu. Eessa akka hin deemneefidha. Sa'aatii barbaaddetti na argachuu dandeessu har'a maaliif rakkoo natti himta? Tole maalumaafuu bilbila koo naaf kenni. Akkan dhufaa jiruun itti hima. Daandiirra dhaabattee na eegaa jirti. Ajaa'ibaadha. Jaalalan dukkanuuf. Akkuma jaalala isaa soosamarra jiru. Kan akka Roomiyoo fi Juuliyeet. Yeroon si ilaalu garuu homaallee Roomiyoo hin fakkaattu. Roomiyoo. Deebii isaa galgalan si beeksisa. Amma garuu bilbila koo naaf kenni. Jaalalleen kun natti gadditi. Ta'a maaloo ta'a. The subscriber you dialed is not answering. Please redial later. Subscriber you dialed is not.
Akkam oolte abbaa koo? Nagaa oltee mucaako. Maali mucaako? Fuulli kee sirrii miti hoo? Eeyyeen abbaa koo, har'a guyyaa ulfaataa tokkoon dabarse. Amma seeniin boqadha. Maal? Tole atillee dadhabdeeti. Afachuu eefii waliin dhufa jechaan turreeti. Haga ammaatti sin eegaan ture bar. Eefiin eessa jira? Mucaako, yoo dadhabde seenii rafeeti. Abbaa koo, nagaan buli. Nagaan buli mucaako. Maaliif naa bilbilta? Naaf hin bilbilin? Eefii jaalallee koo ni dhufta jedheen si eegaa tureen. Maaliif na jalaa hafte? Nagaa koo miti. Nagaan hin jiru. Rakkina keessan jira. Amma kanan bilbileef walgahii borii irratti argamu waan hin dandeenyeef akka haqxuuf jedheen. Dabalataan immoo beellama hojii hunda akka guyyaa biraatti jijjiirtuuf jedheen. Amma callisiitii wantan siin jedhu qofa godhi. Kana booda bilbila koo waanan cufuuf waan jiru sin beeksisa jedheen. Hanga nan siif bilbilutti qofa eegi. Kan biraa dhimma obbo Nitsuu fi aadde Sablee sitti kenneera tole. Waan godhamuu qabu hunduma isaayyuu godhi. Bareera. Waan ta'e akka uumame bareera. Waan ta'e uumee gara oliitti ba'uun qaba. Eessa deemta? Qulqulleessuuf. Gara olii qulqulleessuufani. Sa'a kanatti moo? Ammoo maaliin qulqulleessuufidha? Kottu ba'i. Gara alwaada kee deemi. Gufuu ta'uuf yaalaa jirtaa? Akkasitti yaaddataan ammee yaalii wal agarra.
Hello. Nan salphadhe mul'achi. Isan sodaadhetu dhufe. Ni qabamte moo? Nan saaxilame. Osoo waan tokko illee hin godhin. Lubbuu nama lamaan galaafachiise. Maal? Ni du'anii? Lakki. Isaallee ammaaf addan baafanne. Garuu immoo rakkina wayii keessatti galteefaadha. Baay'ee dhiphattee bilbilaa yeroo haasoftan dhaga'een. Inni sodaadhee ga'uunsaan ol. Beekuuf. Afachuu maalan godha? Maaloo liyyuu? Maaloo dafeetii ariitiidhaan bahi mana sana. Bahinsiin jedhe mana sana bahi maaloo giiftii ariitiidhaan. Maaloo liyyuu anuma dhagayeeti maaloo. Ati nagaan qabdu moo? Si'iif jecha isaan lamaan adu'anii? Akkuma ta'een mirkaneeffadha. Mana kana keessaa reeffa kootu baha malee. Isaaniin dhiiseen ba'u. Maalis ta'u harka isaarraa nyaadheera bar. Wayyoo anaa. Garuu na dhagaye. Osoon siif hin bilbiliin yoon ture poolisiif eeruu laadhu tole. Afachuu kana hunda keessa maal ta'a karaa ta'e seentee wadda baafatte. Rakkina kana keessa hoo baate maal ta'a? Isa osoon hin yaadin hafeeni balballi hunduu cufaadha karaa kamiin hin seena. Akkam foddaan hin seenneef illee innis fagoodha. Anuun beeku maal akkan godhu hin beeku. Afachuu riqaan hin jiru yookaan immoo maaliif wadarootti rarraateen seentu? Eeyyee. Tole mul'icha afachuu. Abi. Si ajjeesanii. Abi. Na jalaa si ajjeesanii. Wayyoo abi. Guddisaa koo, obboleessa koo, abbii koo. Saabelaa. Giftii koo. Gugee koo. Bareedduu koo. Maaloo na laali. Hin ta'u. Saabii koo. Hin ta'u. Giftii koo. Hin ta'u bareedduu koo. Dammaqi bareedduu koo. Hin ta'u maaloon. Dammaqi.
Baga nagaan dhufte giiftii. Naaf hin galle. Maaliif as na fiddan? Viidiyoo kana siif gadhiiseen beekamtii ittiin argatta. Efi rakkina keessan jira. Eenyullee ta'e eenyu nama liquu hin dandeessu. Ukkamamtee tanaan jechaa jirtaa? Dhala godhachuuf jennamoo? Afachu maal gooteeti? Abiraam garuu waan kana dirqama baruu hin qabu. Maal jettee maliyyuu? Inni sababa keetti dhukkubsate jechuudha. Gufuu ta'uuf yaalaa jirtaati. Yoo nan geenye asitti na ukkamsitee na hambisuufi? Kutaan kee kanadha. Afachuu hojjettuu guuttee jirtu keessaa ati isheerraa maal fuuta? Ani Maarkoon dawaa hirribaa ati qopheessitee waan an fayyadamu sitti fakkaata? Maaloo si na baasi. Anas turuun barbaadu. Yoon sin deebisni kan koo guddinni akkuma kaarootaa irraa gadee ta'e hafe. Ani dhiirri kee kanatitti aman. Na baasi sin jedheera na baasi. Ciniinsuu kee irraan si baraare. Anaan nan beektu waan ta'eef callistee na walii wal falmuu dhiisi. Yoo ta'e hinanne bar. Na dhiisisin jedheen turreen. Akkamittan sadhiisa. Hojichi maalidha? Yeroon si waamu ni dhufta. Yeroon si ergumoo ni deema. Akkasitti adda taanaan mee yaalis tan agarsiisa. Eessatti na miliqa? Garaa haadha isaan seenu bara. Maal taate Maarkoon? Ati of jaallataadha. Salphoof naman taane. Ati kosiidha tolee. Baay'ee nama hamaadhaati. Baay'een si sodaadhe. Maalirraa kaatee akkas naan jechuu dandeesse? Viidiyoo kana yeroo addunyaan argu namni hunduu yeroo ulaalu yaaddeettaa? Ani kana gochuu hin danda'u. Tasumallee. Maarkoon Tashoomeen jedhama. Kana booda hoogganaan kee anadha. Hundi keenya dadhabneerra. Boru asii eegalla. Bareedduu ko.